أسمع اسمي كم مرة دكتور أستاي مرة دكتور أشيرين بوي كوسين نجامي نكود هم بويرتي لا كود ديسي خلاص كم si argu barbaade ganamni heddu akati jirtu kootu akati irraatureeru leelaaltanii aswadaani sitirbat sagale godha gaaranii rakkooti kanaafi in kopilinki shirnaatosha quuftu namo dirqama nama gargaaramuu qabdu dirqama ofii kiyyaa gizee isin akkasii gargaaranaan jettan guyyaa takka dolchina kennaa isin beeku gaafa miliyoona 3 guuranu shumuun isinirraan barbaadu jedhee nama didee dalagate alhamdulillah milkaa'e garuu ammootu namallee waa kadhachuu hin barbaadu osoo danda'e namaa godhuu barbaade garuu obboleettii tiyya quuftuu tanaa fi wallaahi hedduu garaata akkana nyaatte hedduu mucayyoo miskiinaa waa takka hin beekne ijoollee reef lafaa dhufaartu isini galee nam akkana reef lafaa dhufu kanniini jajjabeessu nuti dirqama wanti biraa hafee fayyaa isiillee waa biraa fayyaa isiillee hin qaqqabdii yoo fayyaa waraqaa kana qabaatte gadi baatee waraqaa seeraatiin sammuu fi kana yaalamuu dandeetti bakka hin bootti reefuma tana nama biraati arabatu mataa keessa siruku ta'e araban mataa keessan aruku ta'etti reef nama biraati bakka ijoolleedha gaddeebitee hireetiyya xiqqishoo san bakka daa'imman akkasiiti nama yaada hin galfanne nama hin bilchaanne nama ganaa lafaa ol dhufaaru nama akkasii kana maal godhan seetan iqaamaa dalagattee sammuu isii kana waa hedduun miidhamteerti iddoo quuftuu koo meekootu feesbuuk himudha la wallah sagale godha gaaranii lashitti mudhan hin booyaarti barrakkoon isii booyicha imimmaan keessanii hin mudhifadhuu jetti hin booyaarti rakkoon isii mana arabaa keessa deemtee mana arabaa keessa turtee bakka itti turte san hin dalagadhaa jettee bakka turte sanitti maal godhan seetanii maaltu eeyyuun mana arabaa jalqaba galtachuu mataa hin booyaachuma obsiitii madda darraan jirmoo asiqi kun ishitu soofaa kanarra taa'ee sagaleen kee dhageessisu asiin fadhuuti maaltu si mudate mana arabaa bismillaa jalqaba galte san keessatti mana arabaa duraanii moo mana arabaa duraanii nin dalagadhe dheeruma seeni garuu mana sana keessa bineensa jala ture ani bijitiif dalagaa diqqoo anatutu sagaleen isii dhagayamaara sagaleen isii yoo dhagamaa jiraati mee tokko barreessa sagalee isii dhagayamaara sagalee isii dhagayamaara barreessaa tokko eeywa ishi amma dubbadhu utuu dalagadhu jala guutee waan sagal tokko naaf bitaadhee shaampuu naaf bituu fedhaniinaan naaf bitaannaan bira mukatti kennadhee arabadhu taa'ii bakkee bahuu maaltiin jiru jedhanii paaspoortii qonna mul'isuu jedhanii manuma keessatti na hidhanii jaanaa jedhamu taa'ee na hidhanii nyaata illee naaf kennanu achiin xiqqoo seenuu mana sana keessatti kanan fayyadamu as dhufee silkii jarman naaf bitee biyya silkii qabatu ture Chin silkileen harkaa fudhanii achi booddee birrii wayii kan qabuleen harkaa fudhanii ji'a 3 guutee mana sana keessatti ganama har'a yoo kobzii naa kennan borittaan dhufanii naa kennan yoo har'a dhufanii shaayii dursanii naa kennan borittaan naa kennan tu akka sedhuu achi sochootuu rakkadhu guyyaa tokko mana caaltuutti ol galee caaltuu arsii shaashee mucayyoo viidiyoon irraa waraabduu mucattii dhabamteettee achumaan silkii fideenatti kennee maatii keetti dawwaladhu jedhanii jarri biroo nutti dawwalan isitu biirootti immoo dhanii achitti ol galee isiin na gargaarsiftee achi akkuma tokkotti isiin illee himteetti isii jala galanii dhaggeeffachuu hin danda'anii jechuudha. Achi na baaftee rakkadheetu miseenjeraan haasaanu poolisiinitti dhufee na fuudhee biiroo na geesse poolisichi sun immoo biyyatti singaleen ati daa'ima dalagachuu hin dandeessu. Qo'ee dhiifama bakka kana waa si gaafadha. Bakka itti mana jalqaba bismillaa turte san jalqaba kuma kontiraata dhufte. Kachi poolisiin mana san keessatti jawwee jira. Bineensawwan garaagaraa jira garuu sodhaan dalagaa ture halaala naan jedhan halaala wajjin rakkoon qabu keessatti. Haraamummaa hin qabu halaala. Halaala nuti musliimaadhaan kunoo quraana illee ni jira bantee dhaggeeffachuu dandeessu kunoo mana quraanaa kana laalaatiin naan jira. Hayya. Cumaan dalagu jammar garuu immoo silkiin qabattu nu waraabdaa jedhanii harkaa
mana waraabettaa Kana TikTokiin fayyadamu bira. Eeywaa hayya. Achiin ishee waraabnilleen tu wajjiniin taa'u nan sodaachuu jammaree nyaata illee hin kennaaf garuu waa tokko hin jedhu. Xayyam. Qaalicha tokko faan itti dawalee ollaa keenya gaafannaan kan ilaalatti. Sagalee xiqqoo asii sagalee asii warra feesbuukaa sagalee dhagaamuu jira. Wanti kun tokkoffaa hin taa'alleedha. Lammaffaa ammootu akkanumatti lafaa ol kanii mucayyoon fayyaa qabdi hin gargaaramtu gargaaramuu qabdu baatee dalagachuu dandeessii jedhan. Baatee dalagachuu ammaan si galu qabu hawwi dhaggeeffadhu. Situ na argamiti. Anatu si argaa. Gaafa si na argame akka sammuun koo jiru. Amma tokkoffaani manuma arabaa keessatti deebi'ee akka duraanii mana xalabaatti deebi'uun barbaadu. Maaliif sammuun koo dalagaan jiru waan ta'eef. Qoyqoo sabar. Waan tokko isin himuu barbaada hawaasa kiyya. Quuftuuni tokkoffaa arabni illee dha'ee jira. Lammaffaa ammootu rakkoo xiinsammuu qabdi. Xiinsammuu yoo isiniin jedhu dubartiidha. Nama waggaa 18 yookaan 17 akkaasan jiru. Ijoollummaan hedduu takka itti jira. Achi deebisiiti qaamni isii hedduu tokko godda'ameera aduudhaan mucayyoon adii xiqqishoo bareeddee wayiiti. Garuu ammootu sababa aduurraa kaka'eetiin jedhe faallaa sanii jirti. Mataan ni dhukkubaa. Dubbadhati boontu. Amma jarri jedhan isa jedhanuu yoo dhiisan isa dhiisan daamu waa tokko sammuu ni dhufu suuraan waan bara du'a fidadheen ture. Laa waan duutuuf hin qabdu afshir si jiraanu. Waan danda'amu wanti biraa waan biraa ta'e iqaamaa aduurraa dalaganii mucayyoon tun mana yaalaa guddaa deemtee yaadamte. Hin boo'in kalaas. Kalaas qoftu hin boo'in. Yaani miira keessa nama galchitiin miira keessa jechuudha. Itti fuufachi booda maal irra geetti akkamitti uffata kan kee kana yaafattee dubartii turtee maashaallah tabarakallah sammuutu dhukkubaa yoo sammuu irraa galeetiin jee salaatu ofii kana kaatee seeraan salaatti iidayyuu iideessitee galtee nama salaatu akkuma kiyyaaf kee nama amantii ofii jabu nama salaata seeraan salaatu dubartii akka kiyyaaf keeti nama hiree eeggatu abshir qoftu nama hiree ofii eeggatu nama waa hedduun isii eeggatu nama akka kiyyaaf keetiiti. Garuu ammootu addunyaa tan hin jijjiirama jettee jireenya ofii jijjiiradha jetteeti gara biyya kanaa dhufte. Jireenyi ammootu akka isii yaaddisan osoo hin taane faallaa itti garagalteetiin jette. Isa faallaa itti garagalee daamummaa ofii sammuu dhabdee rifeensa ishee dheeraa bareeda ofirraa haaddee akka dhiiraa deebite musliima akka dhiiraatti deebitiin salaatti ana tura gaba ijatti taqabri galu arge salaati ofii seeraan salaatti maashaallah tabarakallah. Akkas taate namoonni tokko miidiyaa irra baatanii mucattii fayyaa qabdii baatee dalagatu fayyaa qabaachuu isintu arge natti ma namni argitan natti ma fayyaa qabaachuu quuftu mana kiyya namni dhuftani namni nafaan warri miidiyaa irratti akkanuma olola godhaa deemtanii hin argitani anirraa waan fayyadamuu qabu gargaarsa isii narratti isii gargaaraa hin jenne hatta ana ta'e qeerroo maatii isii irratti yookiin nama isiin godhatte irra gargaara doolchee dumbulloo isii ajaarraan qabu garuu intalti tun intala oromooti gargaaramuu qabdi. Gargaarsa isa wanti isii barbaachisu dirqama iqaamaan isii dalagameeti mana yaalaa gayaa mana yaalaa xiinsammuu deemuu qabdi. Miidhamteerti sammuun isii miidhamtuudha. Ammootu osoon argin haa baatee dalagattu ofii keetii baatee hin gargaariin dhiisi. Ofii kan keetii hin gargaariin dhiisi. Ammootu nama mucayyoo tana annan gargaara yoo seenaan isii garas nyaata amma isiin bu'aa jirti fuula kaameraa dura taa'ee amma booda oromoo afootti hin ba'uu jette hin ba'u kaameraa afoo booyuun barbaadu jette yoo ba'eetiin jedhes kolfee taphachuu barbaadaa jette ammoo saa kanatti miira isiin keessa jirtu ana bira jirtutu argaara kanaaf ammootu yoo gargaaruu barbaadan gargaara yoo gargaaruu hin barbaanne itti dhiisaa kala cal'isaa afaan keessa kagaafu haa gargaaru kadhabeetti haa dhiisu. Intalti tun boru yookiin bakka kanaa kaate ila shufu kaleessa gizee kalee an ofii kiyyaa kufeera. Kufuun ammoo salphinaa miti hin ka'an. Kufanii achitti hafuu salphina boru mucayyoon tun daa'ima fayyitee ka'uu dandeetti. Bakka kanaa ka'uu dandeetti ijoollee waa takkan argine daa'imummaa itti jira. Isni galtee yoo bakka kanaa kaate boru ammootu waltaajjabuu dandeessan. Viidiyoo irratti hin hojjetinaa. Video irratti hojjetina hin gargaarina hin jedhina waan boru ilmoo qabdan ana fakkeenyaaf obboleetti waggaa 10 qaba obboleetti waggaa 12 qaba
obboleeyyan tiiruutii wajjin dhala ilmoo dubartii qaba maaltu akka isaan mudatu hin beeku ijoollee xixiqqoo jechuudha anuu hirantii yaagana maaltu akka na mudatu hin beeku addunyaan jala deemtan tun fayyaan jala deemtan tun gaaddiddu gaafa dukkanni dhufe gaaddidduun ni bada gaafa ifti dhufe gaaddidduun ni ba'a akkasiin gaafa aduun baate gaaddidduun ni ba'a akkas addunyaan tun kanaaf ammootu mucayyoo tanaa guyyaa tokko aduun ifuufii danda'a isni galtee addunyaa gaaddidduuf jettanii mucayyoo daa'ima irratti xiinsammuu isin tuqnaa viidiyoo adeeda isin argitu gaafa duraa maaltu wanti asii fiisisee isii maal ta'e jette qeerroo ambirrirraa qaba birri kiyyaa kenne sanis hin jenne garuu dhiifama jecha namaalee jijjiiruuni kun 70 jedha kun kaan jedha mucayyoo sanirra sammuu ol koo of ajjeesaa akka useenteen hin bootte of ajjeesa haada qabachuu barbaaddi jireenya ofii keessa jiraatte kana waggaa 18 jiraatte kana nama gammachuun jiruu jiraateen fakkaatu wallahi laazim rabbii kiyya isinii kakadha waan nyaataa seeraan hin nyaattu waan afaan lama waan haganaa qunxurteeti afaan kaayattachi booda garaan isii gogee jira yaani maaltu gana maal isii godha sammuu kiyya keessa yaa rabbii kiyya ammaaluma godha qeerroo amma sokkeettiin situma jedhaan maal isii godha kokkeen isii gogeera kokkee isiitti nyaattee waa godhatti osoo hin taane iqaama mataa isii haa dalagattu kalaas iqaama isii barbaachisa dalagattee rakkoo sammuu isii kana yaalamuu qabdi dirqama mana yaalaa deemuu quuftu jechuudha kanaaf ammootu dhimma isii irratti atis biyya ormaa jirta waan isii irra ga'e argiteerta dubartiin tun dubartiidha namummaa ofii jijjiirtee qaama ofii jijjiirtee akkuma anaaf si shaashii uffachuu dandeettu akkuma anaaf si akkana sattaramuu ka barbaaddu miidiyaa irra akkasitti baatee qullaa ofii dhaabatteerti ammootu rabbiin gargaaree eega bakka sanii isii baasee eega harka keenya keessa buuseetiin jedhe eega isin harka buuseetiin jedhe hundi keessanuu fooloon hin guddifatina ajandaa waggaa tokko akkana deemee ajandaa akkana godhina